السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفضوتا في داوتوتا كبجمتوتا channel كوتين دكيساني وداوتوتا كو بكجرتن تنجين ربي سنرا حاجراتو ورونا من تبرا ورفتا أكم جرتن فيا كيساني بكجرتن تنجين ربي سنرا حاجراتو بكم جرتن سلاما نكو سنبرا حاجهو warroonni chaanaala kootiif haaraa taatan yookaan warroonni maatiinaaf hin ta'in laayikii sabskiraabii tuqxanii akka maatiinaaf taatanis ni jedha. Daawwattoota fi kabajamtoota koo warroonni maatii koo taatanii na jajjabeessaa jirtan galatoomadhaa. Hedduu tokko isin jaaladha, galatoomadhaa, jiraadha isiniin jedha. Warroonni immoo maatiinaaf hin ta'in laayikii tuqxanii sabskiraabii tuqxanii akka maatiinaaf taatanis ni jedha. Gaman maan waan hedduu tokko na gammachiise yookaan waan hedduu tokko dinqisiifadhe viidiyoo san qabadhe isin dhufe. Inshallah viidiyoon sunis maal jechuun keessan in ooluu karuma viidiyocha isin dabarsaa jechuudha. Inshallah na wajjiniin turtii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ano dutu kota waga salam tadi kota nan oduti yandais. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma kanin gamada yeron oduti eegalu hamile fi takbirta biradamnan wan nagammachiis fudhadheetiin gara karamana wan isin yo takbirta fi hamile najina dhambatan wan nama gammachiisu isinif kenne wan nama gaddisiisu managalfadda. Akkam bultaan kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenyaam oduu rakkisaa fi rakkistuu qabannee isinii dhiyaannee jirra. Dhiheessaa fi qopheessaan oduu kana ana riippoortara keessaan tokkicha gammoojjiitiin. Kaleessa kuulonni lama wallolanii kubbaayyaa haadha sulee cabsan. Haati sulee kabaltii kubbaayyaa kana isaan lachuurraa marxoota akka hiikuudhaan barraada haadha suleetirraa oduun nu gaheem. Itti gaafatamtuun kubbaayyaa haadha sulee aadde burcuqqoo. Mucaan kun garuu umuriidhaan nama xiqqaawwee fakkaata. Naani ijoollee fakkaata. Garuu sammuun isaa baay'ee nama guddaadha. Akka nama guddaatti yaada, nama bilchaate. Dhugaawwan kana shunkurtii fi albeef mukartafaa waan hedduu of keessaa qaba. Wanti inni hin jenne hin jiru, hin jiraa hin jirre jedheera. Inni akkasii hordoftoota fi kabajamtoota koo sirriitti dhaggeeffadhaa, itti bohaaradhaa, itti gammadaadha. Waan kanarraa barumsa irreen fudhattan jedheen yaada. Sirriitti dhaggeeffadhaani. Bakka inni itti fidee bakka inni walirraatti fide. Jireenya addunyaa kanaa waan amma nuti itti jirru mucaan illee fidee miidiyaarra kaa'e. Sirriitti dhaggeeffadhaa isin jedha. Karaa viidiyichaatti deebina. Nuufi manii jiruun waraanni shiftaan jiree jaamuun beekamu kan paarkii rifeensaa keessa yeroo dheeraaf garaa ture kaleessa galgara waraana adda bilisummaa filaa mataatiin booji'amuudhaan itti gaafatamtuun filaa mataa aadde Baataskiin Qarsadiin nuufi manii jiruun. Kaleessa mukkeen hiriira bahuudhaan qottoon ajjeechaa nurraa haadhaaf dujaanii balaaleeffachaa jiran. Qottoon naamiti jallaa keessanii jechuudhaan basaastuun faradduun jala deemtu obbo Daafgaan to'annaa seeraa jala ooleeti jira. Aadde Furrii fi obbo Qonyonyaan kaleessa galgala sooftii fi harki ilmi namaa ajjechaa nurraa haadhaa bujaanii akka balaaleeffachaa jiran muummichi ministeeraa obbo Funyaan gabaasaniiti jiran. Walitti bu'iinsa hawaasa shunkurtaa fi mootummaa dirree makartafaa gubbatti wallolan hawaasni shunkurtaa wareegamanii jiran. Pirezidaantiin dimokiraawwataa fi Wallahi hedduu tokko viidiyoon kun hedduu tokko natti tolee, hedduu tokko na kofalchiiseerreedha. Wallahi ilmi namaa yoo itti yaadee ani sammuu isaa kan keessatti waa
yaade godhatee itti yaade wanti inni nu wajjin jiru rabbi namallee beekumsa dhuman qabne mucaa kanaaf yaa kennu. Beekumsi isaa umrii isaa baay'ee xiqqaa fakkaata, ijoollee fakkaata, garuu immoo beekumsi isaa hedduu tokko nama kofalchiisa, baay'ee tokko nama gammachiisa illee hunduma keenyayyuu warroonni maatii qabnu maatii keenya rabbiin diiniin irrattis ta'ee karaa amantiitiinis karaa hundaaniyyuu akka sammuun isaanii sirriitti bal'atee sirriitti akka kanatti yaadanii waa uumanii jechuudha. Sammuu ofii keessatti itti yaadanii wanti kun itti yaadee godhee waan hedduudha. Waan hedduu of keessaa qaba. Qaama namaa, waa nyaata hunda, uffata hundallee of keessaa qaba. Dhugaan hedduu tokko bakka nan dinqisiifadhe, hedduu tokko na ajaa'ibe. Maashaallah tabaarakallah. Hundi keessanii yaada keessan koomentii jalatti kennaadha. Hin dhumne viidiyoon gamanuma karaa viidiyochaatti sin deebisa. Turtiin keessan na waliin yaada. Namichi tokko baadiyyaa keessatti kaalsii osoo hin miiciin walitti fufiinsaan ji'a 2 turuudhaan fooliin kaalsii kanarraa maddu dhukkuba asmii hawaasaa fi qubbeen miilaatti miidhaa waan fideef poolisii ajaqsii fi saamuna jaamuun qabamaniiti jiran. Adde fasaashiin qarshantamii mana hidhaa saaffaatti hidhamanii obbo bishaaniin akka miicaman itti murteessitee jirti. Yeroo ammaa kana keessatti dargaggoonni hedduun mana hidhaa jaalalaa keessatti dararamaa akka jiran itti gaafatamaan mana hidhaa galmees itti gaafatamaan mana hidhaa adde galmaan geessuun jaalalaa kiisiin dabarsiteeti jirti. Shamarran mana hidhaa jaalalaa keessatti dargaggoota hiitan guyyaa har'aan booda boqonnaa sammuu isaanii akka argataniif jecha akeekkachiisanii jiru. Araddaa kortaa aanaa dhakaan ganda bishaanii keessatti simintoo fi cirrachi wal fuudhuudhaan makiinaan aruuza isaanii obbo Dangaraa fi adde Akaafaa yoo ta'u, simintoo fi cirrachi ilmoo maqaan isii Bulkoota jedhamtu dhalanii yeroo dheeraaf mana keessatti wajji jiraachaa jiran. Guyyaa lamaan dura dirree arraba jedhamtu gubbatti dargaggoonni maqaan isaanii hidhii fi arraba jedhamu tokko lola ajaa'ibaatti jiran. Yeroo kana muummichi ministeeraa nyaataa obbo Harki lolli isaanii jabaa ta'uu agarraan poolisii qondoo fi barbaree jedhamtu beekamtu itti ergee lola san qabbaneesse. Kormaan lukkichaa tokko kan maqaan isaa Shish jedhamu miimoorii 8GB tahilwaa Najjaash qabdu liqimsuudhaan guyyoota lamaan booda daa'e suuta jechaadha. Shifeerran keenya jajjabaadha, qabeenyaa fi lubbuu qusaadha jechuun isaa dhagahameem. Asumaan dhaamsi lukkichaa shifeerran keenya suuta akka deemanii fi baajaaj keessatti kiisiin akka dhaabbattu lukkichi dhaamsa lama jabaa dabarfate. Kulbatul marakii fi dokkee walloluun kan addaan baase xuyxufa yoo ta'u, dokkeen I do believe okay, way nice dokkee jettee onnattee isaan lachuu dakkan dakkaa gooteem. Manni barumsaa madarasaa Tooyidaa jedhamuun beekame tokko kan magaalaa Haramayaa keessatti argamu mana barumsaa lakkoofsi isaan beekamne tokkoon dorgommii walii seenee madarasaan mo'ateem. Yeroo kana madarasaan qorqorroo keessatti yeroo dheeraaf barsiisaa waan tureef badhaasni isaaf qophaa'utti jiru fooqii ajaa'ibaatiim. Kanaaf namni hundinuu qabeenyaa fi harkaanis humnaanis nu cinaa dhaabbadha. Fooqii teenya tana galmaan gayaa isiniin jennaam. Bakki oduun kun irraa isinii dabraa ture aanaa Firaashaa Araddaa Tiraasii ganda Kumbulaa biyya Haramaa keessaahi hanga guyyaa biroo hanga amata dhufu walitti deebinu turaa nagayaanii kan xiqqaa fi guddaa hundinuu wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota qophiin koo irraa yookiin immoo yaadni adda isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayikii tuqaadha.
yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessadha. Hanga yaada biraatiin walitti deebinutti hundi keessan iyyuu chaanaala koo laayikii tuqaa sabskiraabii godhaadha. Yaada keessan koomentii jalatti naa barreessadha. Warroonni maatii koon ta'an immoo laayikii sabskiraabii gootanii akka maatii naaf taatanii waan kanarraa barumsa hedduu barattan jedheen yaada. Ijoollee warroonni daa'ima taatan kanarraa yaada guddaa fudhattanii mucaa kanarraa barumsa guddaa fudhattan jedhee yaada. Warroonni immoo maatii qabdan yookiin warroonni ilmaan qabdan inshaallah rabbiin akka ilma namaa tokkotti nama yaadee ilmuu fi waan gaarirratti waan keerirratti waan boru ilmaan kee itti baratanii ilmuun keetti yaada dabarfatan irratti akka guddifattan isiniin jedha. Hundumti keenya akka akkasitti guddifannu isiniin jedha. Kan arjaamti nama diin irratti barsiifatu nama waa hunda ilmi namaa waa hunda yoo bare yoo danda'e sammuun isaa waa hunda yoo bare gaariidha. Kanaafiyyuu waa hundammoo itti yaadanii godhuun barbaachisaadha. Inta wanti jedhamu tokko hin jiru. Hin taattee yeroo gootee, hin taattee yeroo hojjettee, hin taattee yeroo baattee wanti hundinuu wanti galma hin geenye hin jiru. Abdii rabbii wajjiniin garummoo duraan dursee ofitti amanamummaa fi yaada san qabaachuudha. Yaada san yoo qabaattee ofitti amantee wanti hin taane hin jiru. Akkasii hundi keessaniyyuu ilmaan keessan waan gaarii irratti guddifadhaa, waan keerii irratti guddifadhaa. Hunduma keenya rabbiin nama akkasitti guddifatu nu haa taasisu. Warroonni immoo ijoollee taatan asirraa barumsa fudhadhaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.